Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii koo ani Dr. Caalan jedhama. YouTube chaanaalii kanarratti barnoota fayyaati jechuudha kan isin barsiisu. Kana dura barnoota fayyaa keessattuu barnoota walqunnamtii saalaatiin wal qabatan baay'ee isaanii viidiyoo isiniif hojjenneerra. Asii gaditti seentanii ilaaluu dandeessu yookiin daawwachuu dandeessu jechuudha. Barnoonni fayyaa irra waliin barannu wantoota 12 walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e akka raawwannuuf nu fayyadan. Yookiin wantoota 12 nuti dirqama gochuu qabnudha kan waliin ilaallu yookiin isin barsiisu jechuudha. Walqunnamtii saalaa yeroo baay'ee akka dhiironni barbaadanitti malee akka dubartoonni fedhanitti hin raawwatamu jechuudha. Garuu dubarteenis walqunnamtii saalaa bareedaa ta'e kan ishiin barbaaddu fedhiin gara lamaanitiin wal simee yeroo walqixa ta'e keessatti fedhii isaanii akka xumuratanii fi wantoonni godhamuu qabanii jiranii dhiirri kana hubachuu dadhabuudhaan dubartoonni jireenya walqunnamtii saalaa gammadoo akka hin taanee fi gaa'elli yookiin immoo hiriyaawaa wal jaalatan lamaanii akka wal diiganii ni taasisa jechuudha. Kanaaf wantoota 12 godhamuu qaban san keessaa tokko jalqaba irratti walqunnamtii saalaa gahaa ta'e raawwachuudhaaf ilma namaatiif ispoortiin yookiin bashannanni baay'ee murteessaadha jechuudha. Dhiirri tokko nyaata gahaa nyaachuudhaan ispoortii hojjechuun sammuu isaa firii gochuun qaama immoo jabaa ta'e godhachuu fi ispoortii hojjechuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo yeroo jaalalleewwan yookiin abbaan manaa fi haati manaa jiranitti osoo walqunnamtii saalaa hin raawwatiin dursaa ija keessa wal ilaaluudhaan haasaa adda addaa waliin haasa'uun waliin taphachuun baay'ee murteessaadha. Yookiin immoo fedhii isaanii walqunnamtii saalaa keessatti waan gochuu qabanii ifaan ifatti walitti himuun waliin haasa'uun murteessaadha jechuudha. Haasaa waliin taasisuudha jechuudha. Inni sadaffaan uffata halkanii uffachuu dhiisuu fi ibsaa dhaamsuu dhiisuun walqunnamtii saalaa ni mi'eessa jechuudha. Yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan keessatti uffata halkanii yookiin ibsaa dhaamsuu dhiisuun qaama wal ilaalaa raawwachuun baay'ee murteessaadha. Fedhii suni akka dabalurree ni taasisa jechuudha. Arfaffaan ija keessa wal ilaalanii harkaan rifeensa walii qaqqabuu fi wal dhungachuu kana jechuun walqunnamtii saalaatti fa'aa osoo seeneen jalqabatti fedhii dubaraa tokko akka fedhii dhiiraa san battala dafee kan xumuramu miti. Adeemsa keessa kan inni dubara san fedhiin itti dhufu jechuudha. Kan dhiiraa yeroo gabaabaa keessatti akka inni xumuramu beekamaadha. Kana gochuudhaaf jalqaba isaa qaamota miirri walqunnamtii saalaatiif yookiin fedhii dubara sanitti kaasuu danda'an sukkuumuun ija keessa wal ilaaluun wal dhungachuun fedhii walii kaasuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Shanaffaan qulqulleessituu gogsituu of bira kaa'uu fi naannoo qaama saalaa ofii dhiqachuudha jechuudha. Inni shanaffaan kun baay'ee murteessaadha. Dhiiras ta'e dubarri walqunnamtii saalaatti osoo seeneen dura qulqullina ofii raawwachuun yookiin wal qulqulleessuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Keessattuu shamarran walqunnamtii saalaa abbaan manaa isaanii sun akka isaan baay'ee jaallatuu fi qulqullina isaanii eeggachuun qaama isaanii sirriitti eeganii qulqulleessuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Walqunnamtii saalaa yeroo baay'ee akka dhiironni barbaadanitti malee akka dubartoonni fedhanitti kan akka hin raawwatamne san jechuun dhiirri sardamuudha. Sardamuu dhiisuu qaba. Inni jaaffaa sardamuu dhiisuudha jechuudha. Ariifachuun hin barbaachisu. Qaamni saalaa dhiiraa osoo sekondii 5 hin guunne dhaabbachuu danda'a yookiin immoo fedhii isaa dhangalaasee deebi'ee laafuu danda'a waan ta'eef kan immoo dubartoota garuu yeroo xiqqoo ni gaafata. Kanaaf waanuma qaamni kee yookiin immoo qaamni saalaa dhiiraa tokko keef qofa raawwachuun hin barbaachisu. Fedhii kee yoo si muddee jiraateyyuu obsa godhachuu fi akka miirri ishii fi wantoota adda addaa gochuu qaba jechuudha. Kanaaf yeroo walqunnamtii saalaa raawwatamutti sardamuu dhiisuun baay'ee murteessaadha. Osoo ittiin seeniin qaama saalaa dhiiraa tokkotti heerawatee qaamni saalaa dubaraa san battaluma argeen koree seessisuu osoo hin taane tuttuquudhaan miirri akka dubaraa sanitti gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf dhiirri sardamuu dhiisuu danda'uu qaba jechuudha yeroo walqunnamtii saalaa dubara isa wajjin raawwatutti.
Inni kan biraa torbaffaan sukkuumaadha jechuudha. Dubartiin jalqaba sukkuumaa baay'ee barbaaddi. Kana jechuun fedhiin dubaraa battaluma sanatti kan dhufu miti jechuudha. Wal dhungachuun sukkuumuun qaamota bakkee walqunnamtii saalaa kakaasuu danda'an guutuu tuttuquun ni barbaachisa jechuudha. Baay'uma osoo gara qaama saalaatti hin seensisiin yeroo walqunnamtii saalaa raawwachuuf jedhutti qaamni saalaa dhiiraa sun qaama dubaraa keessa guutummaatti osoo seeniin gara alaatti irra xinnoodhuma gubbaa seenee yoo fedhiin dubaraa sun akka sirriitti ka'u ni tajaajila jechuudha yeroo jalqabaatii fi inni 8ffaan immoo humnaan raawwachuun murteessaadha jechuudha yeroo fedhiin dubaraa sanii ol gahee argametti. Dubartii walqunnamtii saalaa humna of keessaa qabu ni jaallatti jechuudha. Humnaan raawwachuu jechuun immoo fedhii ishii malee dirqisiisuu jechuu miti jechuudha. Yeroo dubarri sun fedhii keessa hin jirretti humnaan yeroo raawwatamu suni akka dubarri sun of jibbisu taasisa jechuudha. Fedhii ishii eegaa garuu immoo yeroo fedhii ishiin ol ka'utti humnaan raawwachuun baay'ee murteessaadha. Duubaan gaafa raawwatamu immoo hudduu ishii xixiqqeessanii rurrukutuun daabbaa ishii duubatti harkisuun yookiin rifeensa ishii harkisuun suuta morma jala dhungachuun wantoota akkasii gochuun murteessaadha jechuudha. 8ffaan kun humnaan raawwachuudha kan inni agarsiisu. Inni 9ffaan immoo iddoo fi haala mijataa uumuudhaa fi shamarri tokko wantoota ishii yaaddessanii fi dhiphisa yoo jiraatan si wajjin walqunnamtii saalaa raawwachuuf gochuu fi ishii akka hangam eegamu gammachiisu kennuu fi akka hin dandeenye beekuu qabda jechuudha. Wantoota akka fakkeenyaaf akka daa'immanii mana keessa yoo jiraatan TV fi reediyoon banamanii yoo jiraatan yookaan namni haala keessa deddeemuun bilisummaa kennuuf yookiin wantoonni hin gammachiisne jiraachuu danda'an jechuudha. Iddoo fi haalli mijataan baay'ee murteessaadha jechuudha. Wantoonni mana keessatti sagalee jeequmsaa adda addaa daa'imni sochiin yookiin bilisummaa wantoota kennineef karaa alaatii waan sodaa wayii keessa uumu yeroo jiraate inni kun isa kana haala mijeessuun iddoo fi haala mijataa uumuufiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Shamarri tokko wantoonni ishii yaaddessanii fi dhiphisa yoo jiraatan si wajjin walqunnamtii saalaa gochuun ishii hanga eegamu gammachuu kennuu fi akka hin dandeenyedha kan beekuu qabdu jechuudha. Inni 10ffaan fedhii ishii sirriitti eeguudhaa fi dubartiin takka yeroo walqunnamtii saalaa si waliin raawwattutti si dursitee xumuruu dandeessi jechuudha. Yoo jalqaba wantoota godhamuu qabanii wantoota akka sardamuu dhiisuudhaan miira keessa galchuun qaamota kaka'uu iddoo fedhii ishii kakaasuu danda'an tuttuttee dursiteetu xumuruu dandeessi. Yeroo kana immoo siif jetteetuma dirqamatti ta'ee si ciisti malee itti tolaa hin jiru jechuudha. Yeroo si dursitee ishiin xumurteetti miira keessaa baateerti waan ta'eef yeroo sanitti raawwachuu danda'uu hin qabdu jechuudha. Maal gochuu qabdaa? Yeroo ishiin fedhii keessatti baay'ee fedhii itti ol ka'ee fedhii ishii beekuu xumurameef sanii ammas akka haaraatti qaamota tuttuqamuu qabu ishii dhungachuudhaan fedhii ishii akka lammata deebi'ee dhufu gochuu danda'uu qaba malee calliseetuma dhiirri tokko walqunnamtii saalaa humnumaan gubbaa bee raawwachuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu miira ishii to'achaa deemuu qabdaa. Yoo ishiin miira duraa yeroo jalqabaa keessa jirtu keessaa baate fuula baduu jalqabdee mi'aa kee fudhachuudhaan sirriitti ofitti qabuudhaan dhungachuun akka dhiigni ishii deebi'ee sirriitti naanna'u gochuu danda'uu qaba jechuudha. Inni kan biraa 11ffaan wanti godhamuu qabu keessaa qaama ishii hundatti fedhii kakaasuu danda'uu qaba jechuudha. Qaamota ishii si'aawoo ta'an harkaasuu sukkuumuudhaan kan dubaraa bira irratti argame immoo ishiidhaaf ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef waa'ee ishii jalqaba sirriitti baruudhaan waa'ee ishii sirriitti qorachuudhaan isa hoggaa tuqee yookiin maal hoggaa godhee kan fedhii ishii ol ka'uu danda'u yookiin immoo fedhiin ishiitti dhufuu danda'u waan jedhu san gochuudhaan qorannoo gaggeessuudhaan erga kana qoratee adda baasee booda wantoota yookiin qaamota ishii zooniiwwan qaama ishii kanneen akka mormaa, gateettii, harma yookiin harma lamaan gidduu, garaa salphaa lamaan gidduu akkasumas immoo iddoowwan
qaama ishii lallaafoo ta'an yookiin immoo tuttuttee fedhii kakkaasuu danda'amu bakka jabeeffamee qabuu danda'u jabeessanii qabuu, bakka laaffifamee sukkuumamuu qabu immoo laaffisanii qabuudhaan akka fedhii ishii baruu danda'uu qaba jalqaba jechuudha. Fedhii ishii baruu danda'uudhaan bakka tuqee miirri ishii ol ka'uu danda'a. Kanaaf immoo maal gochuu qaba jedhu san sirriitti beekuu danda'uu qaba jechuudha. Inni 11ffaan akka waliigalaatti qaama hunda ishiitti fedhii kakaasuudha. Qaamota san immoo qaamota ishii yoo tuqame yookiin yoo tuttuqame ka'uu miirri ishiitti kaa'uu qabu sani adda baasurree danda'uu qaba jechuudha. Suuta jedhee isa hoggaan tuqeen jiru beekuu danda'uu qaba malee dubara tokko irratti dubarri biraa irraa jaalachuu dhiisuu dandeessi waan ta'eef sanii haasofsiisuu waa'ee miira ishii hubachuu danda'uu qaba jechuudha. Yeroo ishiin qophooftuu taatutti akkasi beeksisuu gaafachuudha. Walqunnamtii saalaa keessatti fedhiidhaan walitti siqanii waa walitti himuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jalqaba isaa osoo walqunnamtii saalaa hin raawwatiin dura haasaa waliin taasisuu baay'ee haasa'uudha. Wantoota akkasii sirriitti haasofsiisuudhaan akka ishiin bilisa taatee waasan dubarri tokko itti dubbattu dhiirrirree dubara sanitti bilisa ta'eetu itti immoo akkamitti hoggaa raawwate ishii gammachiisa. Fakkeenyaaf yoo inni raawwachaa jiru miirri ishii harkaa badeera ta'e yookiin immoo dhukkubbiin itti dhaga'amoo ta'e yeroo sanatti dhiirri sun dubara sanirraa of qusachuu danda'uu qaba. Yeroo immoo ishiin baay'ee miira keessa seenteeftutti akkam akka ta'uu qabu ishiin akka sirriitti itti himtuu fi bilisa ta'anii waliin haasa'anii yaada wal jijjiiruun baay'ee murteessaadha jechuudha. Wantoota kana 12 yoo godhanii dubarri sunis ta'ee dhiirri sunis jireenyi isaanii baay'ee gammachuu qabaata. Gaa'ela ijaarratanii yeroo ta'e gaa'elli isaanii caalatti jaalalumaan ijaaramaa kan deemudha. Jaalalleewwan lamaaniifis jaalalli isaanii akka dabalu baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf wantoota 12 kana gochuun dirqamadha jechuudha. Viidiyoo kana sheer gochaa akkasumas ammoo YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuudhaan barnoota fayyaa kan biraa baay'ee isaanii asii gaditti isiniif maxxansine baay'een hin jira YouTube chaanaalii kana jala jechuudha. Isa sirriitti hordofuudhaan dhaggeeffadhaa.